Akkam daawwattoota keenya harka fuuni. Sanbata darbe caamsaa 9,2015 as magaalaa Torontootti Human Rights League of the Horn Africa waggaa 8ffaa isaa kabajee oolee jira. Qophii kanarratti argamee isin qindeessee jira na hordofaa. Ani Girmaa Gammadaati Lagaxaafoo Studio Toronto Canada. Sabiyya keessatti ta'u soogalii dammadda taatu yeroo mastu feejiru isara darbee biyyoota ollaa keessatti warra haala biyya keessaa sana baqatee biyyoota ollaa keessa gara
Somaaliidha, Yemanii, Liibiyaa dhiyeenya kanammoo otummoo immoo gara qaxxaamuru waan taa'ee hundasaa haala kana milikkisiisee maal gochuu danda'a biyyaan baakuni waanuma dhaamsa xiqqoo ishee illee biyya jiru sanatti dabarsuu danda'a dhaamsa gaarii dhaamsuma haamilee namatti tolu waan akkasii irratti si mari'achiisuudhaaf yoo danda'ame yaada waliigalaa murtee waliigalaa tokko isin biraa dhaga'uu barbaanne kan darbee uummata sana qaqqabee isaan biratti hiika wayii qabaatu. Kunis taalee dhufaa achiin akkitti yaadne dura gartuun isin goonee isin mari'achiifne gartuun sun immoo namoota bakka buufatee isaan immoo as dhufanii yaada achitti irratti waliigaltan sana asitti akka deebisanii walitti immoo fidanii waan tokko achi keessaa fudhannee qabaan barbaanne akka sanaa deemaa dhumarratti gara isaatti 11 haala kanaan qophii akka fixannu barbaanne amma sirra deebiin bakka nagaatu jechaa hiukaa obsaanii waan qopheessee kanatti nuuf hirmaachaa akka hojjettoota kabajaa isin gaariidha. Yes, the English version of what I just said for those of us who don't understand Afar Oromo. I went through the schedule, the breakdown of the program this evening, and we are almost halfway. We are almost half of it. Like we have had the dinner, which should have been at the time is almost the same, from 6:35 to 7:75. But I'll be taking you back for a moment. Our chairman, Shamsuddin Abdo from Calgary, will be saying a few words to us via telephone, and we have him on the line. And then I'll just like to take you there, and maybe I'll be coming back and do the rest. And have a good time with us. It's very, very proud to welcome you among us so that you present like you by becoming foreign nation of its power in the Ethiopian Empire. And thank you for sharing No, eso que no te mueve. It's not empire, but there are other Western governments who give them support for their own benefit because they like to use the army, the Ethiopian Empire as a weapon in the area. For that reason, instead of using army or soldiers, particularly the country south to Canada has consistently standing with us, with the Ethiopian Empire, the government, and also in our way, freedom as Oromo people. This is clear message I heard from one of the Oromo Liberation Front representatives, somebody who has and has been struggling for many, many years, and the few weeks or a month ago so, and he said the problem we have is not only the government of Ethiopia that is causing us the conflict, but the higher government, the Western government, particularly the one I have mentioned, has been support for supporting the continuing operation for right now Oromo people in the Empire of Ethiopia. This is a sad story. This injustice would be addressed in the future in my life, but yet I have hope. So all of you are passing to us. You have to have hope
Activities will change. Nothing can stop us. We have the right to ask for peace and stability, justice, and we need to stand collectively, united. It's natural to have differences, but differences should not stop us working together. We will overcome whatever challenges we are facing in the society. We have the cause is just. We have the means, our means is our human resources. So we need to work together and let the world know what we are facing in the society and work together to change for good. So using this opportunity, I'd like to say thank you to Pastor Shamsuddin Abdo, and I'll pass the next step to Ogarama. Thank you. Waamicha keenya laga wajjin bukeessanii fi galatoomaanis hin jedha. Taansee gabaasa maallaqaa gabaabduudhaan siniima. Gabaasa maallaqaa kan waggaa darbe keessa fiskadii bara 2023 amma 2014tti maallaqa galchinee maallaqa baafneen sini muyaala. Isa fuuldura maddi gadi keenya maalinni keessa maddisiif nasa jedhu siniima. Maddi gadi keenya tokko arjooma donation isa jennudha. Kan biraan membership fee buusii miseensotaa jechuudha. Inni itti aanu akkam bahuun fundraising kan jedhudha. Fundraising kana keessatti tikeeta gurgurraa. Kan biraan guyyuma akkasii kana crowdfunding waan jennu jechuudha. Yeroo tikeeta gurgurree nama galchinu namoonni immoo fedha isaaniitiin kan waan darbatan jechuudha. Kana Hansafi tateera hankoota fiichaarama. Ani gabaasa hojii isin dhiyeessaa kan gabaasa dhiyeessuun barbaada. Maaliif gara fuulduraatti waan hojii waan qabu jira baay'ee. Duraan dursee asirra deebi'ee guddaa isin galateeffadha asitti argamu keessaniif. Dr. Greenyaa please translate what I'm saying word by word. Itti aansee ammas galata gashuun barbaada. Maaliif galata baay'ee gashuun barbaada. Waggaa tokko keessatti kan hojjetamaa ture namoota nu gargaaran dursee kana jechuu barbaadu. United Church of Canada ejaan mana kana nu kennan jechaadha. Waggaa tolanuu laatu bara immoo godas nu gadhiisanii maaliif manni kun akkuma gara kuma tokko dhaabanii jechaadha isaa eenyuma caalaayyuu dhaaba kan gargaaraa jiru jechuudha. Kan qofaa yoo ta'in asitti waajjira nu laataniiru waajjira qabna. Kanaaf guddaan isaan galateeffadha maqaa uummata kanaatiin fi maqaa miseensota human rights jechaadha. Itti aansee boordiin human rights of the whole of Africa galata guddaan isaaniif gashaa. Maaliif yeroo yerootti wanta hojjetamu faana bu'anii gorsa sun kennu isaaniifi. Itti aansuudhaan namoonni dhaabbataatti qaamni kun waggaa 8 gargaabbate hammammaatti namoonni nu faana jiran jiru. Hammammaatti ji'atti itoon isin namoonni kaffalaa jiran jiru. Isaaniin guddaan galateeffadha. Otoo isaanii jiran ta'ee dhaabni kun hin jiru dhugumadha. Wanti nuti gochaa jiru xiqqoodha. Maallaqni hin jiru taanaan itti socho'uun hin jiru taanaanii jijjiiramni amma dhufaa jiru finnillee fiduu hin dandeenye ture guddaan isaan galateeffadha inni caalaayyuu. Itti aansuudhaan miseensota dhaaba kanaaf deeggartoota isaa hojjettoota dhaaba kanaaf irra caalaayyuu gaafa Afrikaa keessa warra jiran riippoorteroota keenyaaf galata guddaan gashaadha. Maaliif bakka hamaa itoo jiraatanii itoo sodaatiin bakkarraa bakkatti horii malee deemaa
maali horii din qabu yeroo baay'ee qonni jedhama isaanii kan itti birrii yookiin doolaara dhibbaaf kana jechaan homaa jechuuti. Kanaaf isaaniif galata guddaa isaaniif gashaa galata qofaatu ta'ini hojii isaanii hojii boonsaa waan ta'eef kanaaf galanni isaanii rakkina sana keessaa akka ba'an uummanni isaanii ibsaniifis akka rakkina sana keessaa ba'u hawwii koo ta'uusaa isaaniif ibsuun barbaada. Dhumarratti dhiifama godhaa namoota nyaata kan qopheessan rafii koof jechuu barbaadanii isaaniif galata guddaa gashinaafi maaliif qabeenya isaaniitiin nyaanni asitti argamu kana annu qopheessan dhiyeessanii jechaadha. Kanaaf isaanis galata guddaa qabu. Ittaansee gara hojii tanillee hojii maal jechaa akka ture waggaa kana jechaadha. Barree guddaa yeroo makanatti wanti gabaafamee jira. Itti fufa dubbiinsaa. Kanaaf dhuguma yeroodhaa yerootti wanti hojjetamaa jiru wanti uummata Afrikaa hojjechaa jiru kan gadi bu'aa dhufeetoo ta'ini qabeenyi nuti qabnu yookiin immoo gargaarsi nuti argannullee yoo murtaa'aa ta'ellee hojii hojjetamaa jiru hojii yeroo irraa yerootti rakkina uummanni keessa jiru uummanni Itoophiyaa keessa jiru Oromoon keessa jiru gaafa Afrikaa keessa maal akka jiru yeroo irraa yerootti biyyoota addunyaa adda addaa hamma waltajjii addunyaatti jechuun Yuunaayitid Neeshiniitti dhiyaannee ibsinee yeroo ammaa kana biyyi kamiyyuu irra caalaa waa'ee Itoophiyaa waa'ee Oromoo biyyi hin beeku jedhu jiranatti hin fakkaatu. Waggaa lamaanarraa sadaanarraa yookiin immoo shananarraa dhaabni kun sitti gara waggaa sadiitti dhaabbate asitti yeroo sana dhuguma namoonni komiinni Oromoon dhiyeessu sirrii ture. Jecha maayichaa uummanni kun hin beekan waa'ee keenyaa hin beekan ta'ee beekanii caaf jedhu jechaa ture. Amma garuu dhuguma dubbachuuf mootummaan kamiyyuu mootummoota bira darbee biyyi kamiyyuu rakkina Oromoo yookiin rakkina Itoophiyaa keessa jiru kan hin beekne hin jiru. Kana kan gochuu danda'e dhaabbilee adda addaa keessaa tokko Imaaraas Liigoo Hooniidha jechaadha. Irra caalaa dhaabbileen warri kaan dhaabbileen gargaartotaa warri kaan kan waa'ee Oromoo irratti dhimmanii hojjechaa jiran yeroo waggaa lamaan sadan kana keessa afaan kana keessa daafa dhaabii kanarraatti kan ka'edha jechaadha. Daafii dhaaba kanaatiin kan ka'edha jechaadha. Maaliif akkuma beektan dhaabbileen adda addaa biyya Itoophiyaa keessatti seenuu hin danda'an. Definitely hin danda'an amma hin danda'anii jechaadha. Garuu akkatti seenanii yeroo seenuu barbaadan yookiin waa'ee Itoophiyaa irratti jechuun barbaadan kan lokku naman dhaaba kanadha. Dhaabni kun akkuma beektanii kanaan dura sitti maan ture biyya keessa qofaa otoo hin ta'in biyya ollaa hundatti Keeniyaa keessatti, Sudaan keessatti, Jibuutii keessatti, Somaalee keessatti, Eertiraa keessatti dabalatee dhaabni kun miseensota qaba. Miseensota jechaan namoota gabaasaniif qaba. Kanaaf yookaan quunnamanii namoota eenyu quunnamuu akka danda'an kan ergu yookiin kan itti agarsiisu muudhaa jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kana waa'ee Oromoo ilaalchisee wanti bahaa jiru biyya lafaa irratti dhaaba kana qofaatiin otoo hin ta'in dhaabbilee akka Human Rights Horn of Africa ta'an akka Human Rights Watch fi Amnesty sirriitti irratti hojjechaa jiru jechaadha. Maaliif accessii argatanii muudhaa jechaadha. Kanaaf kanatti ni boonna. Gara isaanii dhiisee gara keenyatti yookaan deemu dhaabni kun waggaa kana keessa ibsoota baay'ee baaseera. Ibsi nuti baafnu baasnee namoota immoo weebsaayitii irratti maxxansuu qofa otoo hin ta'in biyyoota hundaaf dhaqa. Biyyoota hundaaf irra caalaa waajjira dhimma alaa biyyoota adda addaaf ni dhaqaa jechaadha. Dhugumadha. Achi qofa osoo hin ta'in United Nations keessa miseensota adda addaatu jiru yookiin immoo qaama waa'ee bakka namoota hojjetan adda addaatu jiru isaaniis jechaadha. Kun hundi dookumentiidha. Haala isaan dubbatiin yoo isaan dubbatanis immoo isaaniif dhagamuu dhiisuu danda'a. Booda itti yaala maal akka ta'uu qabu. Kanaaf hunduu qoba qabaachuun isaa yookiin immoo rakkina keenya bashan sirriitti silawaan dubbataniiru. Rakkina keenya beeksifachuun waan tokkodha jedhanii hubata. Rakkina keenya beeksifachuu jechuun waan salphaa miti. Rakkina keenya beeksifanne jennaan maaltu ta'aa jira namoonni hordofaa jiru jecha namoonni beekaa jiru jecha rakkina keenya. Yoo waa tokko boonillee nam tokko rakkatee
rakkate yoo waa tokko rakkina isaa rakkate booda waa tokko fudhate fudhatama qaba nama biratti jechuudha. Haaraa ta'uu hin danda'u dubbichi. Kanaaf ibsuutti baafnee hamma kana deemaa jira jechuudha. Hamma kana dhimma baasaa jira. Irra caalaa ibsa nuti baasnurra waraqaalee nuti barreessinee international forum adda addaatti United Nations dabalatee kan irratti dhiyeessinu ageetti qofaa osoo hin ta'in hamma tarkaanfii tokko tokko fudhatametti irra gaheeraa jechuudha. Akka fakkeenyaatti isinitti mun barbaadaa barreen gaddaa waggaa har'aa jechuudha. Yeroo kana keessa waa'ee Finfinnee wajjin wal qabatee yeroo hiriirri ba'an ijoolleen dhuman suni akka carraa ta'e immoo ji'a tokko booda ture kan gabaasa dhiyeessine jechuudha United Nations irratti. Mootummaan Itoophiyaa kan itti salphate. Namoonni mirga namaa cabsanaan itti salphatan hundi isaanii mootummaa Itoophiyaa qofaa miti. United Nations keessa biyyoota 193 biyyoota 193 keessa 10 yookiin 15 caalan nama mootummoonni uummataan filatamanii sirriitti biyya isaanii bulchanii jira. Hundi isaanii harka xuraawaa qabu. Kanaaf yeroo mootummaan Itoophiyaa saaxilamu isaan fuulduratti jecha mootummaan Itoophiyaa maal jedhanii akka saaxilamu sirriitti hin barbaada. Gaafa ijoolleen hiriira ba'an irra caalaa hiriira ammoorratti waan tarkaanfii fudhatan mootummaan Itoophiyaa amaneera. Maal jedhee amanee ijoolleen hiriira ba'anii osoo seera cabsanii qabeenya irratti gaaga'umsa waan argamsiisanii fi ajjeefamanii kan jiru gabaasee jechuudha. Yeroo sanatti nam 9 qofaatu du'ee Amboorraa nama 7 Baaleerraa nama 2 du'ee kan jedhu gabaasanii jechuudha. Yeroo sana nuti immoo kan gabaasnis 79 du'an sana akkamitti akka du'an eessatti akka du'an eenyu akka ajjeese waliin dhiyeessine jechuudha. Walgahii isaaniirra waltajjii akka mana dhaabbatee haasoo kanarra dhaabbatanitti anis achuma irra dhaabbatee haasa'ee jechuudha. Too isaan ta'anii too biyyi 193 jiru jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii battalumatti gaafatan akkamitti ajjeessanii yoo ajjeessu 9 ajjeessu jettanii 95 haasomu gaaruma haasomu 9 ajjeessu jettanii 9 ajjeessu keessanii fi seera maaltu isinii kennee mootummaan Itoophiyaa har'a biyya alaatti mootummaa guddaa, mootummaa kabajamaa, mootummaa dimokiraataa, mootummaa sananii hunda mallatteesse akka itti ilaalamaa jechuu barbaade dhugaa miti. Biyyatti deebi'ee immoo faallaa sana hunda yoggaa hojjetu yoggaa saaxilamu dhuguma mootummaan kun mootummaa Afrikaa keessa waliigaltee addunyaa mootummoota mallatteessu keessaa inni guddaan mootummaa Itoophiyaati. Waa'ee mirga namaa ilaalchisee sanadiin jiranii 12 9 warratti waa sadii warratti xiqqoodha jala jalatti jechaadha. Maaliif pirootokool akkaan jedhan qabu. Yoo konveenshinii tokko ba'u isa jalatti pirootokool jechaadha akkatti hojiirra oolchan jechaadha. Isa hojii 12 9 garuu warra guddaadha. Warra guddaa kan 9 keessaa mootummaan kun 7 mallatteesse. Biyya Afrikaa keessaa kamiyyuu mallatteesse. Kanaan sobaa ture uummataa jechaadha. Mallatteessu jechuun hojiirra oolchuu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa biyya lafaarratti mootummaa kabajamaa dimokiraataa beeksiseera. Garuu keessi isaa immoo qaawwaa akka ta'e, keessi isaa immoo tortoraa akka ta'e yoggaa dhannee itti himnu Human Rights League of the Horn of Africa dhugasaa ta'u Amnesty International yeroo itti dabalee isaa ta'u Human Rights wajjin yoggaa dabalee isaa ta'u biyyoonni mootummaa sana kabajaa turan dhugaan isaa ta'u yookiin mushakkaa biyyoonni immoo akka isaa madaa qaban akka ofii sobanii sanee adda addaa mallatteessanii biyya isaanii keessatti akkasii kana raawwatan hundi isaanii sammuu isaanii gadi cabee jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa kanarraa kan ka'e UPR kan jedhamu sagantaa tokko jira United Nations keessatti hima. UPR jechaadhaani Universal Periodic Review jechaadha. Maal jechaadha? Sanadii mallatteessanii waggaa 4 keessatti gabaasa dhiyeessu jechuudha. Hojiirra oolchee tamoon oolchine mootummaan Itoophiyaa oolchine yeroo hunda gabaasa. Nuti immoo hin oolchine jennee gabaan faallaa isaa jechaadha.
Sanarratti mootummaan Itoophiyaa gamaa qabamee kan isaan gabaasanii fi kan nuti gabaasne jechaadha. Wal cinaa qabamee ilaalamee ragaan itti fudhatamee hundi isaa dhugaa moo sobaa jedhamu seechamee erga bahee booda qabxiilee 252 irratti mootummaan Itoophiyaa kasasamee jira. Qabxiilee jechaan kun hundi baay'inni waa'ee mirga namummaa irratti Itoophiyaan qabxiilee 252 cabseera. Kana diina kanatti kenname kanaaf mootummaan Itoophiyaa akka deebii kennu gaafatan. Deebii qofaa otoo hin ta'in akka sirreeffatu gaafatanii jira. Kun salphina biyya lafaa inni wal akkasii. 193 keessa biyyi kamiyyuu diniina akkasii yookiin rikomandeeshinii akkasii arganne. Kun kanaan hojjete dhaaba kana jennee dhaaba kanaa fi deeggartoota yookiin gargaartota dhaaba kanaati jenneetu amannaa jechaadha. Kana caalaa wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf dhaabni kun amma kana ga'e. Hojiin inni guddaan biyya lafaa irratti kan nuti hubachuu qabnu baay'ee. Lola qofaa miti. Nam tokko loluun ofirratti loluun mirga isaa irratti loluun kumni mirga isaati. Mirga namni namaan eegu maaliif gaaffii jala nama gasha maaliif mirga abbaatu eeggata. Namni mirga eenyu eeguu kan qabu eenyu akka ta'e beektu human right kan jedhamu jira. Human right kan jedhamu jira. Human jechaan kan beelladaa jecha kan sareefa kan sa'aafa human right jedhamu human kana namatu eeguufi qaba maaliif eeggachuu qaban isaan hin danda'an namni garuu dhaabni kamiyyuu mirga namaa eeguu hin danda'u kan nuti jechaa jiru maayini mirga eeguuf itoo ta'ini namoota rugamaman namoota ukkaamsaman namoota carraa dubbachuu dhaban sanaa bakka bu'ee dubbachuu jechuudha. Malee mirga isaanii eeguu mirga isaanii namni eeguuf mirga abbaatu eeggatu ofirratti loluu qaba. Ofirraa diduu qaba. Nuyi garuu jarri suni hunduma qabeenya isaaniitu saamamee hulaa dhabanii carraa dhabanii kanaaf isaaniif dubbannaa jennee dubbachaa jira jechaadha. Kanaaf waan akkasitti jira amma isa gara dhumaatti isin deemuu barbaade baay'ee keenya ammayyuu kan nuu galle tokko jira. Kan nuu galle maayini yeroo har'aa rakkina uummanni Oromoo keessa jiru eenyu caalaayyuu biyya lafaa irratti eenyuyyuu bareeda. Kana jechuun har'aa rakkina mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru dhaabii jedhanii ulee fudhatanii yookiin immoo qayyoo fudhatanii mootummaa sana dhukaasuu jechuu miti. An akkasii jiru biyya lafaa. Kanaaf murteessaan eenyudha jennee yoo haasofne uunudha jechaadha. Abbaan mirga isaa cabeera. Abbaan mirgi isaa cabe karaa kamiyyuu erga beeksifatee booda karaa kamiyyuu mirga isaa deeffachuuf irratti qabsaa'uu qaba. Akkamitti qabsaa'an isaatu mari'ataa jechaadha. Isaatu wal mari'ataa isaatu karaa isaa barbaadataa jechaadha. Kanaaf akkasitti hubachuu qabna. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoos haa ta'u uummanni gaafa Afrikaa keessatti uummanni Itoophiyaa haa ta'u eenyumti kan mirgi isaa cabe mirga isaa deeffachuuf mari'atee akshinii inni erga beeksifatee booda tarkaanfiin inni fudhachuuf deemu yookaan inni fudhatu kabajamaadha. Fudhatama qaba. Kanaaf akka ilaaluudhaan barbaade kan biraa jiru Human Rights League of the Horn of Africa naannoo jechaa jiru yeroo baay'ee biyya naannoo alaa Rajaala kanaan dura irra deddeebi'an haasaa turanii biyya Itoophiyaa keessa namoonni guyyuu bahaa jiru. Waggaatti 250,000 baha. Kana sammuu keessatti qabadha. Kwaaltara miiliyoona jechaadha. Oromoo haa ta'u eenyu haa ta'u namoonni biyya Itoophiyaa keessaa baqatanii bahanii waggaa 5 fi kun irra deddeebi'amee galmeeffameera. Average isaa 250,000. Kana keessaa 85% Oromoodha. Kanaaf har'a Oromoon biyya keessatti rakkachaa jiru, Somaaliyaa keessatti rakkachaa jira, Yemen keessatti rakkachaa jira baqatee, Keeniyaa keessatti rakkachaa jira. Karaa adda addaa rakkoosaa isinitti beeksisuu danda'u.
Kanaaf ammas dhaabni kuni sanarrattis hojjechaa jira bu'aa guddaa fideera jennee amanna. Namoota hidhaman 400 Yaman keessaa hidhamanii iyyatti deebisuuf jennaan waggaa lamaan irraa jechaadha. Mana dhaatii baasisneerra. Maaliif mootummaa sana barreessinee waliin haasofnee ta'uu kan qabne. Maaliif sinti meeramayyuu biyyoota ollaa dabalatee mootummaan Itoophiyaa akka dimokiraataatti kan beekamaa jiru. Keeniyaatti akkasina biyya keessa dimokiraataa maaliif Sudaanitti akkasina Somaaliyaatti akkasina eessattiyyuu Oromoo eenyu baqate akka baqataatti galmaa'ullee bakka geenye bakka dandeenye gaanii jiru jechuudha. Maaliif sinti mootummaan sun akka itti fudhatamee internaashinaal waan fudhatamee jechuudha. Amma garuu gara fuulduraatti akkasumatti dubbii isaa jijjiiramaa jira. Sanas ta'u kana rakkinni inni guddaan ammas biyya keenya toltan biyya ollaatti har'a Yamanitti waan ta'aa jiru ni beektu. Liibiyaa keessatti kana waan ta'aa jiru ni beektu. Kanaaf waan hundumtiyyuu wanti gahaa jiru rakkinni gahaa jiru namoota biyya keessaa baqatanii ollaa jiran irratti Yaman ollaa keenya miti. Yeroo karaa dheeraa deemanii achi ga'anii rakkina guddaa jala seenanii uummanni kanaaf kana irratti xiyyeeffatee dhaabni hojjechaa jira. Kan akka qofa qabaatanii osoo ta'een qofa qabu. Ani ammayyuu har'a yoo taanaan gara fuulduraatti waa'ee mirga cabeessa uummata Oromoo himuuf hin deemu. Maaliif hundi keenya wanta jiru. Kan nuti irratti xiyyeeffannu amma asitti fufnee akkamitti kana fuuldura dhaabbachuu dandeenya akkamitti kun dhaabbachuu danda'u kan jiru irratti akkama hin mul'atu. Kanaaf kalmaan xumuraanii gabaasa koo kan inni itti aanu waa inni fiilmi tokko jira yookiin immoo dookumentari tokko jira isa sinitti agarsiisa yoo kompiitarnaa hojjeteefi isa booda gara lakkoofsa 7tti ni qabnatti fakkaata sagantaa hundi keessanii gara lakkoofsa 7tti deemu lakkoofsa 7 waraqaan isin hiramaa ni dubbiftu isarratti xinnoo baagiraawundi isin kenna waan gochuu qabnu nuti haala xiyyeeffanne gara fuulduraatti irratti hojjechuu kan qabnu akkamitti namoo kana bara dhaabuu dandeenya rakkina jiru jedhu kana kan jirudha. Rakkina kana dhaabbachuu qaba rakkina Oromoo ragaa jiru. Dhaabbachuu qaba. Eenyuun nuuf dhaaba. Asumarraa kaayanii yaadni isaanii ka'ee eessaa jedhu namni mari'ate akkatti dhaabuun danda'amu irratti yaada kennuu qabu. Kanaaf kanatti ceenaa mee yoonaa danda'amee fi dookumentari sana sitti agarsiisa. Dookumentii gaarii tokko jira. Maaliif ragaadha. Uummata Oromoo kan jiru kan ragaa kan saaxiluudha. Baay'ee keessan argitanii ta'uu ni mala. Isa erga ilaallee booda gara ajandaa torbaffaatti deemnee waan tokko walii gochuu yaalla jechaadha. Guddaa galatooma kan dhaggeeffatanii fi obsaan naa turaas ni dhiyeessa.
just with the idea that what is I think they use that way. Galatoma grouping Kenya keessumaa wanta qabnu fi haasuun Kenya afaan Ingiliziin godhanne. Kanaafuu iyyuu qabxii ani kaasu kana akka isaan dhagaanii fi afaan Ingiliziitiin sirriiboodha. What I said is in our group we have individuals who don't understand Afan Oromo, so our discussion was in English language. So I'm going to present the information accordingly. We raised several points. One of the points is right, so that's a challenge. In addition to that, China, who is becoming one of the force in Africa, when they are funding, when they are giving any fund, they do not really care about human rights. That's another challenge. How can we overcome these issues? We said that human rights is not a luxury. It is basic necessity. Given that it is basic necessity, people need to stand for their right. It's not that that's something or somebody will give. It should be the people should take it. Take the issue of human rights very seriously. Leaving the country as a refugee is not a solution. The Oromo need to realize that. They need to be serious about their right. To do so, in terms of Western world, Western countries, Western states, Western governments, corporations are either funding directly to the Ethiopian government or they are investing so that the Ethiopian government will benefit from the taxations. So what we raised is we need to raise awareness about this issue so that Western media can bring it up. But at the same time, we realize that the challenge is the Western media, they cannot go to Ethiopia and investigate the stories. If they cannot investigate the story, they cannot produce it onto media. But yet, that is one of the areas that we need to do. So maybe the Oromos themselves need to do it more. We need to write, we need to raise awareness really what's going on in Oromia or in Ethiopia. We mentioned in our report, we have to make sure that we give human face to the story, like we presented today, okay? Image matters, that's at the end of the story. In terms of finance, we said contribution from members, from supporters are very important. So we need to widen, increase our contributions, also recruit more members to the group. That's what we say. Thank you. If I missed something,
think you cannot. Okay, Mr. Robert, okay, or you want to add something? That, okay. Fine. Okay, Jalan Dekot. Aman Kate. Aye, qabxiilee afran tokkoon qaba. Qabxiilee afran sana keessatti qabxii xixiqqaan jalaa qabu jira. Garee kana yaada hundi keenya yaada mataa keenyaa maal ta'uu qaba, maaltu furmaata isa jedhuun yaada keenya walii ibsinee yaada sana irratti bakka ifa nuun taanetti wal gaafannee ibsa walii ilaallee yaada wal fakkaataa tokko qabanneetu kan asirra geenyee jechuudha. Inni jalqabaa humna horachuu qabnaa. Humna yeroo jennu humna keessaa humna alaa dippiloomaasii jabaa qabaachuu qabnaa. Oromoon akkuma arginu walii keenya gidduutti hariiroo gaarii qabaachaa hin jiru. Akkamittiin nama halagaa ofitti harkisnee waa'ee keenya barsiisuu dandeenya. Isa kanarratti humna dippiloomaasii jabeeffachuu. Kana akka uummataa irraa kaasnee jaarmiyaaleen jiran jaarmiyaaleen Oromoo kan hawaasummaas ta'e kan siyaasaa humna guddaa dippiloomaasii irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e kana kan kaasnee fi biyya keenya amma diinaan weeraramtee uummata keenya dhumataa jiru kan bakka sanaan ga'e eenyudha jennee olaallee waan dhugaa hin haalamne humnoota alaadha. Deeggarsiis hin jiru. Garuu lafaa fuudhanii miti kan isaan achi isaan kaa'an. Tattaaffii isaanii irratti humna isaan qaban irratti jabeessanii gargaaranii achi isaan kaa'an. Maaliif faayidaa irraa barbaadu? Faayidaa sana yoo mulaachuu dhiisuu hin dandeenye. Sadarkaa biyyattii addunyaa kanarraa faayidaa isaanii argatanii humna sana waan qabaniif faayidaa amma jarri kun isinii kenninaanis garuu dhumaatii kana nurraa hambisuuf biyya keenya irratti abbaa nu godhaa isa jedhu gaafachuuf humna qabaachuu qabna. Isa kanaaf kanatti deemuuf dippiloomaasii jabaa qabaannee kana amansiifachuu waan tokkodha isa jedhuudha. Kan biraa hawaasummaa jabeeffachuu kun walii keenya gidduu kan ilaallatu irratti. Hawaasummaa baay'ee laafaa qabu Oromoon akka uummataatti miliyoona 40 lakkaa'amu hagamtu har'a walitti dhufee hariiroo isaa jabeeffatee wal bira dhaabatee yeroo rakkinaatti yeroo gammachuutti isa jedhu yoo ilaalle fakkeenya mana kana keessa jiru godhachuu dandeenya. Oromoo meeqatu har'a Torontoo keessa jira? Lakkoofsi namaa kana qofa hin jiru. Oromoo meeqatu wal beekna? Namoota hin beekne qabaas keessaa. Oromoo meeqatu walitti dhufnee rakkina keenya irratti gammachuu keenya irratti wal bira dhaabannu hin jiru. Isa kana irrattis soba malee qabata tokko godhachuudhaan alatti dhugaa maal rakkoo keessaa of baasuu barbaanna eegga ta'e hanqina keenya ofitti himuu danda'u qabna. Isa kana ofitti himnee hawaasummaa keenya jabeeffachuu. Wal bira dhaabachuu hanqina keenya akkamittiin akka fooyyeffachaa deemnu walitti himnee wal jabeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachuuf kan nu barbaachisu hawaasummaa jabaa qabaachuu irratti hojjechuu qabna isa jedhudha. Kan biraa Oromoon biyya keessas ta'ee biyya alaa jiru rakkoo guguddaa qaba. Rakkoo guguddaa sun sadarkaa lubbuu isaa dabarsee kennuutti isa geessise irra jira. Isa kanaaf ofittisuu qaba Oromoon. Ofittisuu qaba Oromoon. Aadaa nama loluu namatti darbuu uumamaan hin qabu ni beekna. Kuni nuti ofiin jedha qofa osoo hin taane ragaa hedduutu dhiyaachuu danda'a asirratti. Garuu ofittisuun badii qaba jedhee namanu. Addunyaa irrattis ofiin ittisiin kan siin jedhu jira jedhee namanu. Dhaabni kuni dhaaba mirga namoomaadha. Garuu ofiin ittisiin du'i calladhii taa'ii waan jedhutti fakkaatu. Kanaaf ofittisuun
afaan biraan yoo haasofne waraana ofii qabaachuun murteessaadha. Oromoon humna waraanaa jabaa tokko osoo qabaate haqa akka kana ta'ee biyya ollaa keessatti qalamee dubartoonni Oromoo daa'imman karaatti gudeedamanii salphinni hamma hin jedhamne nurra hin ga'u. Argaan jiru hundi keenya karaa hedduu badaa keessa deemnee as geenye. Namoonni kallattiidhaan biyyarraa dhufan nama qubaan lakkaa'aman nama xiqqoodha. Agartaniittu. Daa'imman xiqqoo umriin isaanii waggaa 16 gadi. Daa'imman waggaa 14, 13tu waan malle waan dubbachuuf ijaan laaluun nama jibbisiisu irra ga'aa jira. An Sudaan keessa tureera. Ija koodhaan argeera. Bakka hin jiraadhu ilaaluu dadhabee furmaata gochuuf hin dadhabu. Bakka hin jiraadhu gadhiisee bakka biraatti godaanuuf dirqama. Maaliif mataa koo na dhukkubu? Waan tokko gochuuf hin danda'u anis rakkoo sana keessa hin jira waan ta'eef. Kuni maali hin beeknu malee maatii tokkoon keenyaatu keessa jira. Waggaa dheeraa booda dhaqee hin beeku akka firri qo'achi jiru. Gaafa nachi ga'u garuu ijoollee xixiqqoo waggaa 5 waggaa 6 dhiisee biraa deebitu biyya sana keessa hin arge. Waan tokko gochuuf hin danda'u. Dhiiga koodhaa dhiisee biraa deebi'es. Maaliif anis achi keessa hin jira. Kanaaf yoo humna jabaa tokko qabaanne nama biyya keerratti qe'ee keerratti sululu tokko ofirraa ittistee deebisuu dandeesse dhimma itti baqattee qabeenya kee namaaf dhiistee biyya ormaa keessa du'aaf saaxilamuu hin jiraatu. Kanaaf jaarmiyoonni siyaasaa jiran illee utuu humna jabaa tokko qabaatanii humna waraanaa jabaa tokko qabaatanii dippiloomaasiin jedhamu kun ofii isaanii dhangaafatanii isaan haasofsiisu. Kanammoo eenyutu jabeessuu qaba? Oromootu jabeessuu qaba. Alagaan dhufee namaa hin jabeessu. Amerikaan waraana fuudhee hin kennu. UK waraana fuudhee hin kennu. Nu yoo jabaanne garuu maaliif loltuu nu haasofsiisa? Yeroo nu haasofsiisan rakkoolee keenya kana waan qabatamaa bifa dippiloomaasii jabaa yoo qabanne sana dhiyeeffachuu dandeenya. Hawaasummaa jabaa yoo qabanne sana dhiyeeffachuu dandeenya. Isa kanaaf gargaarsa barbaadnullee ni arganna. Lafaa kaanee nama halooluu jechaa hin jiru, nama ajjeesuu du'uun gaariidha jechaa hin jiru, garuu of ittisuu qabna du'aa jirra. Isa kan dhumarratti waan an kaasuu barbaadu amantiidha. Oromoon eenyuyyuu amantii isaa hin jaallataa, hin kabajaa, anillee amantii kun hin jaalladhaa, hundumtuu amantii isaa jaalala qabuuf kabajaa qabuuf qabaachuu waan gaariidha. Garuu amantii golgaa godhatee Oromoon eenyummaa isaa balleessaa jira. Kun immoo Waaqayyos nuuf jaallata jedhee hin amanu. Eenyummaa keenya sana kan nuu kenne Waaqa. Eenyummaa keenya sana kan akka ittiin wal horree waliif dabarsinee qabannee deemnu kan nuuf kenne Waaqa. Waan nuu kenne sana yoo qabanne yoo guddifanne immoo kun cubbuu miti. Kanaaf namoonni baay'een amantii golgaa godhatanii kun ni ilaallatu kun siyaasa jedhanii irraa baqatanii manatti gallee teenyee jirra. Kuni of balleessaa jirra, of mancaasaa jirra. Isa kanallee utuu itti fayyadama isaa beekne asirratti waan baay'ee keessa deemee jechuun barbaadu. Wanti jechuu barbaadu abbootiin amantii warri amantii gaggeessan dhugaa jiru uummatatti himuun rakkoo uummataa furuu danda'a. Rabbi taa'iitii du'i siin jedha yoo hin jedhate akka sanatti itti muudha. Yoo hin jedhu ta'e waan dhugaa jiru itti muudha. Amantii kiristaanaa keessas, amantii islaamaa keessas, amantii biraa keessas taa'iitii du'i kan jedhu yoo jiraate dhugaadha sana waan hin jirre garuu namatti himanii nama dogoggorsanii namni sun akka dhumatu gochuun mataan isaa cubbuu ta'uu isaa beekanii karaa qajeelaaf dhugaarra wal gaggeessuuf gaariidha isa jedhu qaba. Galatoomaa. Galatoom jaalallee kun jala dhiyeessiti malee gaariidha. Ulfaadhu nutis amma eega namoota nu dura jiru yeroo dheeraa kan ta'e nutis akkasumatti akka neeneetii abdannaa.
dhugaan sin jedhutis hedduu waan kanarratti xiyyeeffachuudhaaf nu hundinuu yaada hedduu addaan fagoodhaatii qabaachuu turre garuu hunda isaa keessaa tuttuquudha yaadne waan kana furmaata isaa inni hundeedha akka dhala Oromoodhaatti akka Oromoodhaatti biyya addunyaa kana keessatti nama humna qabuutu mirgi isaa hin tuqamu. Tan duraati hundinuu akkuma warra kun jeetti nutis waan hedduudha isaanii wajjin qabna. Oromoon humnaa'uudha qaba. Bifatti humnoon sangaan hundinuu waan adda addaati qabna. Gara dippiloomaasiidhaatti hoggaa as deebinu jaarmayichi kun waggaa waggaadhaan hoggaa asitti walitti dhufnu eega sadarkaa United Nations keessatti maqaa Oromootiin nuti hundinuu hoggaa biyyaa baanu as keessatti ijoolleen tuqanii jiranii nuti hundinuu Itoophiyaadhaa dhufna jenna malee namni Oromiyaadhaa dhufna jennu jiru. Biyyoota alaa hoggaa itti baqannee akkasitti nun beekan rakkoon keenya guddaan tokko sani. Ammoo har'aan kana horreetti jirra. Maqaa keenyaan balbala ummanni addunyaadhaa itti wal ga'u nuti ummata akkanaati jennee ol seennee isaanii wajjin qixa teenyee bakka itti himannu san seennee jirra. Garuu kana aanjeessuudhaaf wanni irratti walii galle jarri kun kan barbaadan jaarmayichi keenya kun kan barbaadnu diinagdeedha feesisa. Diinagdee kanaan hoggaa horree hoggaa diinagdee argamsiifnee namoota ogummaa adda addaa qaban waajjira United Nations hunda keessatti fuultaanii akka hojjetan godhuu danda'udha. Maal jecha akka faranjiin jettutti osoo fardan qabaanne furgoo ittiin bittu jedhanii miti isa sanii fi san jenne. Inni ammoo gara biraatiin kan baqattummaadha. Baqattoonni keenya inni silaafu rakkoon hundeedhaan isaanis tuqanii jiranii nuti isuma san jenna rakkoon keenya kan hundeedha. Waan nuti humna hin qabnee fi biyya keenya keessatti dhiibamnee dhiibbaa sanarraan ka'e namni keenya waan adda addaatii fi biyyoota adda addaa keessa saaxilamaa jira jechuudha. Dippiloomaasii sana hojjechuudhaaf garuu muuxannoo dabarta keessaa Soomaaliyaa fi Jabuutii fi Sudaan keessatti namni Oromoodhaa kan biyya keenya irraa baqatee bara dheeraa achi dhaqee mootummaalee sanii wajjin hiriiroo uummatanii jiran. Warri gara biraa warri Eritiriyaa fi warri Soomaaliyaa illee naannoo baqattoolee isaanii jiran keessatti mootummaalee itti baqatan san keessatti hiriiroo waliin uummatanii jiranii nuti san hin qabnu waan jirutu jira. Wanni teenya guruupii teenya keessatti gaafanuma waan tokko tokko yoo irra kutaaleen beeku nama barjaadhaa dhiifama gaafanamu. Guddaa galatoomaa Babadurii qabxiilee. Gruupiin keenya kan irratti haasa'e duraan dursee wanta amma yoonaatti hojjetamaa jiruu fi jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Sababa dhaabni kun as jiruuf nuti iyyuu akkanatti walitti qabamnee waa'ee biyya keenya keessatti ta'uu waan jiru dhaga'uu dandeenye kanaaf itti fufnuu jabaadhaa isiniin jenna. Itti aanee yaadi kuni mucaa keenya irraatiin nuuf dhufeelleedha. Milkiin amma asin jirtu gadi baate sooshaal miidiyaan baay'ee waan gaarii hojjeta. Kanaaf konnekshinii uumame karaa feesbuukii, karaa instaagiraam, karaa waan garaa garaatiin keessumaa nuti ijoolleen warri generation ammaa kun warri yaangiini connection biyya uumne isaan information yoo feedii nu godhanii nuti immoo asitti yoo publicize gochuudhaaf freedom qabna waan ta'eef isaan nuuf erganii nuti immoo yoo baasne mootummaa bira ga'a. Mootummaa bira yeroo akkasitti oduunsaa ga'e booddee yeroo wanti tokko dhalatu biyyatti yeroo asii uummanni keenya iyyatu gurra gaarii qabaannaa kan jedhu sammuu namoota
qopheessuudhaaf constantly social feed social media dhimma ba'uu qabna. Kana jechuun immoo achi accurate information namoonni dabarsuu danda'an otoo ofii isaanii irratti rakkina hin uumin nuti immoo asitti publicize gochuudhaan jettee baay'ee tamannee jechuudha. Inni lammaffaa kan itti irratti haasofne politicianota biyya kana keessa jiranii niidii isaan qaban argitaniirtu yoo ta'e yeroo mircaan jiru dhufu waldaa sin dhufu community sin dhaquu namana iddoo adda addaatti namoota qunnamu. Gaafas isaan akkasuma godhanii nu biraa galu isaaniif bu'aadha. Nuti garuu isaanitti dhimma baanee hin beeku. Kana baay'ee itti yaadutu nuuf ta'a. Leevilii jirru hundumaatti isaanii wajjin relationshipii uumuun barbaachisaadha. Yeroo isaan takka dhufanii mircaadhaaf nutti dhimma ba'anii nuti dhaqnee vootii goonee fi isaan booda idduma isaan jiraniyyuu wallaaluu miti. Tarii community keessaatii nama isaan wajjin constantly wal qunnamu nama barree emailiidhaan correspondii godhu qabaachuu qabu. Waldaa keessaa akkasitti qabaachuu qabu. Even dhaabni kun akkasitti otoo qabaatee gaariidha qaba jedhee namana yoo qabaachuu baate ajabaatu kan jedhu yaadne. Isaaniifis information yeroo hundumaa fiidii gochuudha. Yeroo haalli mudate duwwaatoo hin ta'in otoo hin mudatiin waan achitti ta'aa jiru waan dhaga'amu waan akka kiliippiidhaan viidiyoodhaan waan itti agarsiisamu imeelii isaaniitti yoo ergameef yeroodhaa yerootti isaanii wajjin biiroo isaaniitti drop-by godhame yoo qunnamtiin godhame yeroo iyyachuun ga'eetti gurrattiin nu dhaga'an qabu. Nutis immoo miillattiin adeemnee biiroo isaanii geenyu karaa baafanneerra jechuudha. Kan biraa iddoodhuma hojii keenyaatti iddoo hojii keenyaatti awarenessii babal'isuun haala biyya keenyaa dubbachuun wantoota jiran hiriyoota keenyatti karaa garaagaraatiin himachuu danda'uun gaariidha jennee inni kan biraa kan dhumaa kan jenne manni waldaan kiristaanaa yeroodhaa yerootti yeroo baay'ee immoo akkan jedhe warri poolitikaadhaaf dhufanii akka isaanii vootii goonu dhufan waldaa dhufu waan ta'eef yeroodhaa yerootti isaanii wajjiniin hidhannoo gaarii qabaachuu qabdi kan jedhudha dubbanne kanuma kan qabu. Galatooma isinitti dheeressu ani horiirraa jalqabaa jaarsa horii qabu jedhanii afura isaatti dhugaa jedha Oromoon. Isin galeera jaarsa horii qabu afura isaatti dhugaa jedhu. Dhugaami? Ulfaadhaa. Kanaaf inni dura maalinni humnaan saapoortii gochuu qabna. Yoo kana jennu horiidhaan deeggaruu qabna dhaaba kana akka amma gochaa jirutti inni kun itti jabaatee deemuu qabaa jedhu keenya irraa. Inni lammaffaan humna namaatiin beekumsaan deeggaruu qabna. Boordii saapoortii gochuu qabna. Voluntarii gochuu qabna. Hojii isaanii bitan keessatti tarii miidiyaa adda addaatti hojjete gargaaruu qabna. Karaa isaan nama barbaadan ogummaa qabnu taalentii qabnuuni bira dhaabbachuu qabna yaadatu ka'ee inni biraani yaadni guddaan ka'e tokko dhaabbileen Oromoo baay'eetu jiru as keessa. Isaan kana pilaatfoormii tokko qabaatanii walitti fiduu hin danda'ame. Koreen wayii gidduu sana keessaa bahee waa'ee human raayitii kana yeroo yerootti information argatanii akkaataa akkamitti waldaan karaa ishee mostiin karaa isaa hundumti qaamni jiru biizinesiin inni tuna fiini keessatti qooda fudhachuu atuu danda'an horii kennuudhaan yaada kennuudhaan kan jedhu ka'eera. Inni guddaan yeroo muraasatti balleessinu maalinni akkuma kunuun keenya jedhanii dippiloomaasiidha. Inni kun bal'aadha akkuma kunuun keenya jedhanii isa kanarratti baay'ee jechuun barbaachisaadha. Waajjiroota mootummaa wajjin walitti dhufeenyaan hojjetame dhaabbiin tokko mootii godhee
humna isaan qaban beekna garuu otoo gara kanaatti jedhamee mana barnootaa wajjin human rights adda addaa wajjin business organization adda addaa wajjin atuu walitti walgahii isaan irratti yookaan immoo iddootti argamu danda'ame atuu isaan wajjin hojjechuun danda'ame baay'ee gaarii ta'a kan jiru ka'eera. Inni biraan akkuma gochaa jiranii biraanchii isaanii across the globe baay'isuu qabu. Dhaabbanni kun otoo biraanchii isaa kun kanaa baay'isee membershippiin akkasuma baay'ata humni isaa kun baay'ata jechuudha. Kanaaf akkuma jechaa jirtan inni kun itti jabaatee hafuufu achumaan kana keessatti kan ka'e tokko maal inni baay'ee nama hubannoo iyyuu hin qabanii. Kanaaf gama kanaan otoo irratti hojjetamee kan jedhu yaadni ka'eera jechuudha. Inni biraan membership horuudha. Namootatti murraa kaasee membershippiin bal'achuu qabaa kan jedhu jechuudha. Dhumarratti rakkoolee amma keessumaa Yemen iddoo adda addaa jiran keessatti maal gochuu dandeenya kan jedhu ka'eera. Inni tokko Oromoon biyya keessa jiru akka biyyaa hin baane atuu achitti itutuu danda'e karaa qabnu walitti himne maaliif baanis rakkoo balaa guddaa kan bu'aa jiru. Kanaaf haalli hamma mijaa'utti haalli tokko mijaa'anii yoo jiraanne obboloonni keenya biyyaa bahanii iddoo malee akka dhumne atuu wal gorsine hundumti keenya fira qabnu nama qabnu jechuudha. Isa kana hundumti keenya toorratti jennee kan jedhutu jira. Inni biraan horiin yoo barbaachisate horiidhaan bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu. Inni biraan yeroo darbe hiriirri nagaa ta'ee ture yeroo ijoolleen miidhamanii yeroo lafti naannoo Finfinnee rakkoon isaa keessana hiriirri nagaa bahee ture kan Oromootti baay'ee ture guyyaa lama. Asitti gaaf tokko otomaatti gaaf tokko jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana hiriirri nagaa hin baane. Kanaaf komii guddaa qabna kan jedhan garee keenya keessaa ka'eera jechuudha. Akka Oromootti maaliif ni baane mootummaa biyya kanaatti ni kan jedhu ka'eera. Kana tungoonee bira dhaabbannee baay'ee gaariidha jechuudha jedhaniiru. Inni biraan gara duraatti kaasuun qaba ture. Walgahii amma kan isin amma gochaa jirtanii waggaatti al tokkodha kan walitti dhufaa jirru. Inni kun yoo fundraisingis ta'uu baate waggaatti frequency isaa yeroo lamallee ta'e namni progresii irratti utuu mari'achuu danda'e kan jedhudha. Galatooma. Galatooma. Yeroo jalqabaatiif paabilik irratti odeessuun koo. Yaadni jalqaba acknowledge gochuu barbaanna akkasumas galateeffachuu barbaanna dhaaba kana dhugumaan hir'ina qaban keessatti financial scarcity qabu humna namaa baay'ee hir'ina qabu membarii kudhan wayii qabna jedhanii so hir'ina kana hundumaa keessatti hojii guddaa hojjetaa jiru. Kun baay'ee nama dinqisiisa. So kanarratti duwwaa babal'atanii taa'uu qabu jennee yaadne nuti. So we need to lift them up one step at least. Step tokko akka deeman yookiin step ol ka'uu qabu jennee yaadne. So yeroo kana yaadnu aarsaa isaan kaffalchiisu jiraachuu danda'a. So dhaabni kuni waggaa waggaatti akkas fundraise gochuu irra darbee direction lafa kaawwachuu irra jira. Direction kana achi gochuudhaaf immoo akkaataa yookiin mekaanizimii dizaayini godhachuu isaanirra jira. Riippoortii barreessuu irra kan darbee Oromoo hunduma kan walitti hammachiisu direction akkasii fi akkaataa sana achi godhan lafa kaawwachuu irra jira. Mekaanizimiin jedhamu kun abstraaktii of keessatti waan baay'ee qaba. Garuu mekaanizimii kan dizaayini gochuudhaaf humna nama isa barbaachisa. Humna namaa yeroo namoota kana gochuu danda'an tarii paabilik irratti ba'anii dubbachuu warra hin dandeenye garuu from the back namoota kana hojjechuu danda'an gochuu irra jira. Namoota kanas immoo qunnamuu isaan irra jira. Qunnamtiin kun waggaa tokko waggaa lamaaf tun ta'in sustainable waan ta'e yeroo dheeraadhaaf kan turu Oromoo fundamentally change kan gochuu danda'u structure siyaasaa jiru kan jijjiiruu danda'u ta'uu danda'a. Plus dhugumaan oduudhaan tun ta'e qorannoodhaan wanta riippoortii dhiyaate qorachuudhaan namootni keessan warri biyya jiraniif ollaa naannoo biyyaa jiranii oduu dhaqanii fiduu duwwaatiin otoo hin taane namoonni kun we call them brain minds maybe namoonni kun
actual qorannoo expertise ta'e hojjechuutu isaanirra jira. Siyaasni Oromoo yookiin immoo siyaasa Oromoo biyya keessaas biyya alaas amma jijjiiruu danda'u namoonni sana gochuu danda'an jiru dhugumaan Oromoo keessa baay'eetu jira. Garuu it seems hidden, they are hidden from us. Namoota qoratanii ol baastanii itti fayyadamuu danda'u isinirra jira kan jedhudha komantii of recommendation kee. Alatooma. Galatoomi Dassuu. Galatooma. Inni jalqabaa egaa ayyaana abbaa kun gargaaree jaarolii keessumaa nageessin sokkaniiru afaan rakkisa jedhee yaadaan ture. Xinnoos citurbinaan jedhee yaadeen ture garuu isaan sokkaniiru. Dubbii keenya isa kanatti yogguu deebinu warri gariin keenyi waan irratti wal mari'anne wanti baay'een jedhameera garuu nuti jaarmaan kun barbaachisaa moo barbaachisaa miti isa irrattidha wal mari'anne. Eeyyee barbaachisaadha jenne garuu barbaachisaa ta'uyyuu immoo humni isa barbaachisaa. Humni immoo kan isa barbaachisu akkamittidha isa jedhuufis immoo miseensa horachuun akka isa barbaachisu madda galii horachuuf jechuudha. Madda galii kan horatu miseensa irraati. Miseensa sanaa akkamitti horataa isattis immoo dammaqina hawaasaa akka godhachuu qabnu hawaasni akka irratti hirmaatu. Akkasumas immoo humni isaas baay'ee kan beekamu erga humna godhatee boodas immoo jaarmaalee addunyaa irratti jiranii biyyuma addunyaa ta'anis warra kaanis international warra ta'anii isaanii beeksifachuu dhimma keenyas ta'u dhaabbiin sunis waan inni hojjetu. Kanadha kan nuti jenne inni fakkeenyaaf nuti guddachuu danda'a kan jenne Amnesty International yeroo ammaa internationally baay'ee beekamaadha. Akka kanaa ta'uudhaaf innis namoota tokkotu hundeessee jalqabe yeroo jalqabaa har'a garuu kan nama tokkoo miti wantichi baay'ee deemeera. Kanaafiyyuu akkuma kanaa deemuu dandeenya. Kanaaf dhaabbataan miseensa horachuu miseensa sanadha maal jedhama awareness creation jedhan sana keessa gochuu qabnaa inni guddaan. Akkasumas immoo nuti erga miseensa taanee boodayyuu warri asii warri miseensa waramnu miseensa human rights institution ta'an warruma kaan keessatti iyyuu otoo taaneeti moor dhagahamummaa dhaabbata kana akka inni dhagahamu gochuu dandeenya isa jedhu irrattidha mari'anne dubbiin keenya inni gabaabaan kanuma yeroo walitti qabeera. guddaa galatoomaa amma keessaniif maaliif dhugaa har'a akkuma tasfaayeen jedhee yeroo darbarraa yookiin yeroo darban waggaa 8 darban irraa waan addaa kan hojjetame namoonnis dhuguma rakkina jiru cuunfaa itti maan jiramte cuunfaa itti maan gruupirraa cuufin jira itti maan isa dura garuu kan jechu balwaa maalni jijjiirama argisiisuun waan tokkodha maaliif waan nama jabeessudha. Haalli nuti keessa haalli uummanni keenya keessa dhuguma yeroo hammaachaa dhufuusaa hubachuu keessaniif guddaa galatooma. Maaliif yaada dhiyaatan irraa kan argaa jiru sanumadha jechaadha. Garuu iccitii tokko isinitti himuun barbaada. Amma yaadallee kennaman sana keessatti guddaan istireesii ta'e kan dubbatame caalaa Dassaaleny kan jedhee waan dhugaadha. Maaliif pilaanii baay'ee akshin pilaanii waranjoonni yookiin immoo sagantaa hojii jechaadha baasanii hojiirra oolchuu qabadha. Hojiirra akka oolchine godhetu jira. Sagantaan sun jalqabarraa waggaa 8 har'aarraa kaasee sagantaan nuti baasnee jirru gaggalaa jira jechaadha waggaa waggaatti. Hojiirra oolumaa kan dadhabe maaliif maallaqa dhabeessaadha. Maallaqa lama argama.
Sintari mana. Ini toko miseensa horatu. Inni lammaffaan dhaabbolee dhaaba kanaaf dhaabbatan jiru. Funders jedhamu Human Rights Funders jiru. Biyya Kanaadaa keessatti dhibbaa oltu jiru. Isaantu gargaaruu qaba dhaabatan. Dirqama isaaniiti, fedhii isaaniitis. Garuu sana gochuuf yoo immoo sanarra gahuu fi kan nurraa eegamu jiru ulaagaatu jira. Maaltu jedhama sirriitti fakkaata? Dhaabbolee adda addaa waggaa waggaatti gara 30 gara 26 gara 30 xalaan ergaa yeroo baay'ee gargaarsaa jecha gaaffii deebii isaan kennan tokko wal fakkaatu jechuu barbaadu. Waliin haasaanii miti ulaagaa qabu. Maal jedhu dhaabni akkasii NGO dhaabni kuni mootummaan hin deeggaru mootummaan illee tokko hin laateef fudhachuu dandeenya. Tokko mootummaan Kanaadaa horis nan gargaara jedhee Human Rights'dhaan hin fudhatu. Seera keessa hin fudhatamu. Maaliif mootummaan sun loobii godhaa jira jecha. Yookiin immoo dhaabni kuni kan mootummaan sun gargaarsa kan dhaaba gargaarsa sanaa mootummaa gargaarsa sanaatti waa'ee mootummaa sana dubbachuu danda'u jecha. Kanaaf kan nuti fudhachuu dandeenyu dhaabbolee kanaaf dhaabbatanii yookiin immoo nama dhuunfaadhaati. Isaan immoo ulaagaa isaan qabanii maal jedhu dhaabni kun erga uummataaf hojjeta ta'e irra caalaayyuu uummatoota gaafa Afrikaa waa'ee mirgaa irratti rakkataniif hojjeta erga ta'ee uummanni dhaabni kun dhaabbatee fi horii balti baasee gargaaree dhaaba kana maaliif isaaniiti rakkina isaanii furuuf deemaa jira. Horii walitti baasee gargaar waggaatti hamma 30 reezii godhee gargaaree achirraa dhaabni kun hojiirra oolchee nuuf fiduu qabaa maaltu fakkaate gaafa nuti United Nationitti xalaa barreessine akka miseensa taanuuf jecha yookiin akka istaatisiis argannee isaan bira dhannee amma akka carraa argannee jiru kana argachuu gabaadhee maal akkanaa deebisan beektu anatu mallatteessee dhaabni keessan hanga hojjetaa jiru argineerraa bal'aadhaa jedha. Tasfaayee inni argaa isa tokkoon barreessu deebii hansaan deebisuu jechuu barbaadanii hojiin hojjetan baay'ee bal'aa. Namoonni isin ittiin hojjetan namoota murtaa'an isayyuu namoota qaxaramanii hin hojjenne damooza malee hin hojjenne miindaa malee hojjetanidha. Kuni wal fakkaatu. Kanaaf kanatti ammas deebii nuu kenna akkamitti ta'uu danda'e yookiin immoo wanta dhoksitan jira karaa duubaa kan hojii kana hojjetuu fi kan horii maallaqa isin kennutu jira yoo hin taane hojii ammas hin hojjenne jettanii gabaastan kana yookaan hojii kana kan hojjenne piroojeektii kan hojjenne jennee erginu unurraa qofaa fudhatu miti. Piroojeektii sana yookiin immoo wanta nuti bu'aa buufne sana erga arganii booda karaa mataa isaanii karaa mataa isaanii adda baafatu jechuudha. Maaliif United Human Rights irratti kan hojjetu boodii 8 qaba. Human Rights bodies kan torture irratti hojjetu jira, civil and political rights irratti hojjetu jira. Kana 8 qabu jechuudha. Karaa isaanii adda baafatu. Kanaaf hojiin isin hojjetan sirrii dhugaa. Garuu akka itti hojjetantu ifaa miti kan adda nu baasan jechuudha. Marsaan lama sadii deemsan. Amma sadaffaarratti bilbila kaasee bilbilee fi jechaadha. United Nationiif maaliif kan NGO galmeessantu jiru isaan qunnamee jechaadha. Kan nuti jennu dhugaa yoo hambiraa fi jettuudhaan hin danda'u waan hin qabneef kan dhugatti isin jiru. Kanaaf kanuma beekaati murtee fudhadhaa jedhe maaliif murtee fudhachuufidha nutti deebii waan jedhanii jechaadha. Yoo amaanii nuu kennu jechaadha. Kanaaf NGO warri kaan hannu gaafatanii 30 waggaatti baasaati guyyuu baasii keessan herreegsiisaatii yookiin immoo oodii gochiisaatii finaansii kenna hamma 30tti baasuu dadhabe yookiin immoo fandireezii gochuu dadhabe dhaabni kun jechaadha waan goonuu qabu. Kanaaf sagantaan nuti baafanne achi deemnee hojiirra oolchuu fi nam tokko ani asii bilbila waggaa lama naafaa gara nama 25-30tu jira miseensi dhaaba kanaa. Yeroo fa'aa misoomanii miseensaanii jecha
miseensa ta'an. Guyyuu namoonni kuni faana bu'uu qabna. Xalaa barreessuu qabna. Yaadachiisuu qabna. Namni yaadachiisuu danda'a. Namni kana hortuu jiru maaliif guyyaa hojjetaa halkan immoo kan hojjetaa tasfaan kana godhan nam lama yookaan nam sadiitu hojjeta waggaa 8 biyyatti immoo waggaa 8 jedhama 1996 dhaabbate dhaabne jidduutti irraa hidhamne malee waggaa 4 isuma achi biyyaatiin fe'ee as jira jechaadha. Kanaaf yeroo qabnutti rafiitii dhiisnee dhaaba hojjennee kanaan keenyedha. Kanaaf dhaaba sadii too dhaaba kana dhuunfatee ta'ee wanti tasaabiin lafa kaa'ee waan nu gaaraa hojiirra oola ture jechuudha barbaadanii ammas gara fuulduraatti furmaanni jiru nu bira guddaa galatoomaa gara cuunfaa keenyaatti deemnatti fakkaata wanti jedhamu. Daawwattoota keenya qophii kiyya kanarraa asumarratti xumuraa qophii kan biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura. Girmaa Gammadaa Lagaxaafoo Studio, Toronto, Canada.